egaa jirtu baga siniin ga'ee jimaata isaa 11 irraa eegallee jala bultii irreecha Finfinnee irratti koonsertii sadarkaa isaa eeggate kan isin fakkaatuu fi isin madaalu isin qopheessinee jirra. Boolee Gamoo Shaggar Rivolution keessatti wal agarra. Koonsertii jala bultii ayyaana irreechaa sababeeffachuun naannoo Boolee Ernaamul Gamoo Shaggaritti qopheessinee nuuf affeerama. Gamoo Shaggar Rivolution keessatti wajjin haa bashannannu haa bohaarru yeroo gaarii wajjin haa dabarsinu kottaan wajjin taphadhaan wajjin bashannanaa irreecha gaarii irreeffannaa gaarii kan baranaa kan nagaa ta'u faadha. Iddoonis xiqqoo waan ta'eef waan muraasa waan ta'eef dafaatii nuuf argamu ayyaana gaarii sinfaata. Irreecha gaarii hiriyoota koo wajjin isin qopheessinee jirra. Wanti hundi kwaalitiidhaa isin fakkaataa isin madaalaa hin hafinaa akka isin hin dabrine carraan kun galatoomaa irreeffannaa gaarii isiniif haa ta'u. Tikeettiin gurguramuu eegalee jira. Namni seenuu nama muraasa waan ta'eef bitaatii of harkaatii qabaadhaa galatooma. Tikeettiin nuti qabnu dhumaa jira waan ta'eef warra dhageenii wal dhageessisaa ta'u dafaa harka keessan galfadha. Ayyaana gaarii.